namni diin hin beekne hedduutu miidiyaa fayyadama. Haga yoo bal'ina allaalte amma miidiyaa dhiiraa fayyadama, dubartii fayyadama, xiqqaa fayyadama, guddaa fayyadama, hayyuu fayyadama, aalimaa fayyadama, wallaalaa fayyadama. Namni miidiyaan fayyadamne yeroo tana keessatti hin jiru yoo jaanni ta'a. Ani miidiyaan fayyadamu namni jiru nama muraasa. Akka harree adii kajaansan jechuudha. Biyya harree adiin hin jirretti jechuudha. Biyya garii harreen immoo adii jira. Gurraattaan hin jirtu. Kanaafuu miidiyaa kana waan ajaa'iba isinitti ta'u guddaarra xiqqaa irra fayyadama. Warra beekumsa qaburra warra beekumsa hin qabne irra fayyadama. Inumaa umrii yoo laalte amma nama waggaa 60 irra 50 irra fayyadama. 50 irra 40 irra fayyadama. 40 irra 30 irra fayyadama. 30 irra 20 irra fayyadama. Shabaaba ijoollee daa'ima diin hin beekneetu irra fayyadamaa. Wanni asirratti dubbatame kun maqaa diiniin dubbatamte waan ta'eef diini ja'amee amantii ja'amee akka namni qabatee amantiin isaa duraan banneefi. Maal jambee ta'u manni Oromoo oguma maakan wallaalaan bishaan roobaati nama akaafaa bal'aa qabuutu meeyfataa jedha. Bishaan roobaa kana bakka hundaan roobaami nama akaafaa bal'aa qabu galaana isaa meeyfata. Nama ilmiin beekne kana namuma hedduu silaa afaan bal'ataniifillee waa garaan bal'atanii iyyaniifillee silaa wanni iyyan hundinuu haqaa jechuus hin danda'amu. Namni akaafaa bal'aa qabu namni miidiyaa irratti akkuma reefu dubbadhetti nama hojii qaburra nama hojii hin qabne irra fayyadama miidiyaa. Nama sadarkaa irra jirurra nama sadarkaa irra hin jirre irra fayyadama. Hojii qabeeyyii irra hojii dhabeeyyii irra fayyadama. Hawaasni kun bal'inaan ka hojii hin qabne irra guddaadha. Kanaaf wanni dura akka jaan dubbiin afaan nama tokkoo keessaa baate gurra nama 30 seentii ilkeen 30 waan afaan keessa jiruu fi jaan arrammoo yeroo miidiyaan jiru kana keessatti jechi nama tokko afaanii bahee gurra nama miliyoona 30 seena. Waan jaan ammas hoggaa mahmaakan namni fiiguu cufti nama isaa wajji fiiguun dhabuu jaan magaalaa keessa osoo akka dhaabbattu osoo akka deemtu huuj jettee osoo karaa tokko fiide nama si jala fiiguu hedduu arkatta. Tanaaf nama kun eenyu jala deemaa, eenyu dhagayaa, eenyu itti amanaa, eenyu irraa fudhataa jechuun hin ilaalamu. Maqaa maaliitiin dubbate? Maqaa diinii moo maqaa diiniin hin dubbanne qofa laala. Yeroo har'a jirru kana keessatti ulamaan hedduun hayyoonni hedduun akka jaan Abuu Jahal osoo peejii banatee Abuu Jahal jee hordoftoota hedduu arkataa jaan. Hordoftoota hedduu qaba jechuun namni kun hayyuu jechuu miti. Namni si hordofu maaliif akka si hordofu osoo hin beekne akka si hordofu hedduu jira. Kanaafuu dogoggoroota dubbatame san saahuu barbaanna. Akka namni keessatti hin dogoggorreef. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mahmaasa tokko jira dura akka jaan gurri guyyaa gabayaa bade guyyuma gabayaa malee toluu jaan dubbii sun sirrii miti. Akkatti sirriin ta'in wanni gurri guyyaa gabayaa bade hundi guyyaa gabayaan tolu. Namni gabayaa duraa dhufuu fi ka gabayaa boodaa dhufu adda adda waan ta'eef. Inumaa miidiyaa yeroo miidiyaa kana faa keessa namoonni sagaleen nama sanii bira dhayxuu fi namoonni sagaleen tee bira dhayxus adda adda waan ta'eef jechuudha. Ammas jechoonni arra dubbatamu kun maqaa diinii yoo arra namni itti amanuu baatellee boru katti amanuu dhufa. Kanaafuu namoota kanarratti deebisaa kennuuf osoo hin taane summi dhukkuba amantaa islaamaatiif vaayirasa amantaa islaamaa ka gurra dargaggoota keenyaa shamarran keenyaa hawaasa keenyaa seenisan dawaa jala kennuufiifi malee nama kanaa bakka kenninee isarratti deebisaa godhuudhaafi miti. Ammas gaafiin takka takka ka'uun ni mala. Akkuma nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaa irra kennitaa. Diini obboleessa wanni dubbachaa jirru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha. Nama aqlii qabu biratti, nama diin sirritti hubate biratti. Akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jirru kana keessatti hattuun, kijibduun namni waa balleesse. Hagaafa waa balleessu san ganda hin qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokota. Guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokota. Guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira. Amantaa fi gosummaa jala dhokochaa turan dur. Arrammoo ilaa gandatti ilaa godatti ilaa hanga gabbuutti ilaa gaditti namni waan jala dhokotu qaba. Kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura, gandummaa dura, naannummaa dura, nafsee teenya durallee haqanu qabdi. Namni dhugaa rabbitti amane namni iimaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa. Kanaafuu arra kana namni hedduullee hubatee jira.
dilas babal'isanii dubbachuu illee hin barbaachisu. Haasawa kiyyatti osoo bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti addaan baasa. Nama interview godhamee fi miidiyaa isa interview godheef lachuutu fuun ergaa qaba. Miidiyaan interview godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa ummataa kan ta'u ta'e interview islaamummaa xureessitu yookaan ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sobusan dhiifama gaafachuu qaba. Hanganuma qofaan jaawwaan biraan jiru YouTube isaarraas kaasuu qaba. Diin keenya arrabsanii diin keenya eebeessanii peejiin guddifachuun diin keenyaan naggadachuun namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis eeynee mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii amantaa teenya eebeessanii ittiin naggadachuun hin ta'u. Hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa interview godhesaniin jechuudha. Ta biraa haasawametti yoon dabru ulul albaab jeje ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu warra aayata rabbii keessa gallallaadhu warra quraana hadiisaan gorfamu warra haqatti hojjetu ka ilmi rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu akkan ulul albaab jechuun saa hiikkaan saa kanarratti ragaa hadiisa osoo isiniin finne quraana qofan isinii fida. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akka jiru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دجي خيست والأبيها الكنيقيا خيست قرساجرة أولو الألباب فيجا أولو الألباب سنديبيا آيات التعانو تفسري أكجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أولو الألباب جتشون warra halkanii guyyaa warra rabbi isaanii zakkaru dhaabbatanii taa'anii ciisanii warra uumaa samii dachii keessa gallallaan yaa rabbi waan kana waa bilaashitti uumne ati rabbi ati qulqullooyti azaabuma keetirraa nagee nu baasi jee warra rabbi kadhatu sunii ulul albaab jechuun jee aayannummaan quraanaa fassara. Aayata biraatti fabashshir cibaad jeeti gabrootan kiyya naa gammachiisi alladhiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsanahu أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قبروتن كي يناغم مجيسي ورى قرآن أغيفتي جيتش أغيفتي جيتش رغاري جلديم أمنس أمة ربين كجيرج إسانتو أولو الألبابي أغيفت بوليس خي يغوري غرافردو أولو الألباب جيتشون نما آية ربي قللال نما جيتش رغاري جلديم نما قرآن أنغرفم نما سينا دبرتر غورسا فداتو نما ربي صداتو عباده ثاني خيستي اخلاصك ابو رغان كنا ايه قرانات خنين سي قروجو ايه برات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب نمني هل كان دابتابلو سجودا دابچا عباده غدابلو خويا اخرا صداتو رحمة ربي خجير سلا نمني بيخو في خنبين وولين كتاو بر نمني غرفمو نما ربي أولو الألباب قفا إنما يتذكر أولو الألباب وري غرفمو أولو الألباب قفا سنيسرين فود بيتني إنما يتشخن أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم نما أفان ربا سرتي وبتجرو برتي حسري إسان قفا جتشو بكر رافودم وافوري جانيت أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم خنا ورما بيخو فينا كما ديسا فسرتونا جمو خنافو نما أولو الألباب جتشون ورا صفة خنك أبو وصفة بفا أملا كوين خان ورا ذكري الدنبيس وحالا ساني شوفا خيست ورا سينا دبرتر را غورسا فراتو لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب سينا لي ورا دوران دبري خيست غورسا جيرا أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سني في ديدون سلا نموت أمنها ديني وأنه جتشو فهوبتو فيتشو ملي عقل ما في أفان كينيا في سلا مخمصان التعاسو نمكنا
qur'aanaa fi hadiisa illee itti fidutti naajamu waraabessi biyya isan beeyne dhaqeeti keessummaadha halloo nu afaa jee jaan akkana jechuun hiikkaasii isin yaa'imu jechaa beeki biyya isan beeyne dhaqeeti aboo isin maali jennaan nuti nabiyyiidha nabiyyummaa himatee jaan maaliin ergamtan jennaan dura nu keessummeessa hagatteenyu jee jaan duba ililli si afnamu mayra si afnamu maaliin si keessummeessinaa jennaan halluma naafaa jee jaan kalloo jiitu hay foonoo jennaan foon isinuun ga'u halluma naafaa jee jaan kallooni afanii fi keessummaa bulu jaaniiti galgala gaa amala waraabessaa ni beeytanii marii afaan kaayyate ganama hoggaa dhufan kalloon eessa kuttee jennaani wosun nun geessuuti inni jennaan woo ati duraanuu waa namaa miti jennaan duraanuu eenyuun nama isiniin jee jejaan jarjaraan akkas jennaaniin kanaafuu gowwaan bakkatti badee warra seeyaa jaanii gowwaan silaa dhiitee bariiteen beeyne hawajji dhalateefis hawajji dhalate dhibeeti amballee dhibaa jaan gowwaa yeroo hundaa'u dhibeedha nama numa dhibaa kanaafuu gabaabinaan an ulul albaabi jechuusan an ulul albaabi ifiin jechuusan bifa kana ni qabda quraanni kana jaa bifa kana ni qaba sirritti hubadha quraanni akkana jaa bifa amma lakkooyne kana ni qaba namichi ulul albaabi mate sun tatanarra hamtuudha ammoo ani ulul albaab qofaa miti rabbii wajji ulul albaab jechuun hiikkaan isaa maalii jennaan namni waan hin beekne silaa waan jejanillee hin qabu warra rabbii wajjiin haasawuu jee ulul albaab namni an rabbii wajjiiniin haasawa jee jaan ulamaan islaamaa yoo du'aayii baani wajji haasawuu san yoo rabbi kadhachuu baani humaa takka hin qabu yoommoo rabbiitu wahiina godha jecha isaatiin dhagaya dubbiitiyya dhagee dubbiitiyya silaa dubbiitiyya rabbiin numa dhagaya jecha isaatiin irraa dhagee jechuu yoo fedhe dogoggora guddaadha kun wahiin nabii rabbii booda alayhi salaatu wassalaam cittee jirti jechuudha. Inumaa ulamaan islaamaa akka jaan irra hedduun nama ani rabbi irraa waa dhagaye jechuu himatu nama waswaasa qabu nama maradu nafsi dhukkuba lubbuudha maraatummaa qabu maali kuuliyaa jedhanii awwala maraatu booda ni maraata booda rakkoo itti dhufa jechuudha nama waswaasa adda addaa qabuutu akkanuma lafaa ka'ee wahiin godhama jaan Sheikhul Islaam Ibn Taymiyaa akka jee namni rabbiin na dubbise jechuu himate warra bid'aati jallataadhaa jee Ibn Baazilleen akkasumatti kaadhibun wa daallun namni sunni kijibaa jee Sheikhul Islaam